Dhaggeeffattoota Oromoo nagargaartanis nagargaaruu baatanis harka keessan bal'aadha. Nagargaaruu baatanis ani rakkoo tana keessaa ba'a. Akka fedhu saba biraatiin bahuu danda'a. Fedhu mataa kiyyaan bahuu danda'a. Maaliif ilma namaatii miti. Rakkoo keessaa nama baasu. Rabbii guddaadha malee. Isin galee? Geesse hunda isin biraan hin ga'a yoo nammoo kun hundi naaf hin godhamne jaartiin xiyyaaf ilmoon xiyyas bakka isaan jiran abaafachuus hin danda'u. Anis asumatti akka nama maraatetti khalaas as boodarraa akka nama maraatee carqii facaasee shaarmarra deemu qofaan naafe waa takka wanniin isin iyyuu hin jiru. As boodarra yookaan hamiir maraatettaniitu suuraa xiyya gamaa gamana feesbuuk irraa waa hundarra poostii godhatanii rakkoon qabuun isin hin ja'a. Anis waa fedheen baane jiruun baqaa hanaaf hin taane dhufeena yaami biyya too akka daawwattoota kabajamtoota keenya akkuma agartanitti kun baara humna oromoon akkana keessa dadhaabatti akkasuma isin jenna jiru irraa ijjitaa jirra irraa fagoo jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyadaa jirtanii isin jechaa dhufnee wal deemnee jira. Ani biyya karraan tana bultum isaa dhuftee jechuun keessan oolamu daawwattoota keenya akkuma agartan mana raayis beetiin jira. Mana raayis na baasanii erga mana raabee immoo ka'ee jaratti akkasii godhatusanii ija keessa agartanii jirtanii. Amma gaa bakkeen taa'ee viidiyoo isin waraabaa jirtunillee ni beektan jeetiin yaada gaafa tokko mucaa maastartushii tokko bakka tana buuse istiidiyoon tasaayiba kiyyaati. Arraan tana gabbuyeetiin isa bira firraa isuma bira dhaqee viidiyoo takka isin waraabaa jeetiin dirqame bakkumaan dhaabbadhee viidiyoo isin waraabuu hin dhabe jechuu kiyya. Bakkuma wayii takka bakkaan dhaabbadhee arra viidiyoo isin waraabu takka hin dhabe dhugaa rabbisanii warri Yaasimiin rabbi si haa mul'isu. Yaasimiin isa kutteettanii waa'ee Yaasimiin na gaafachaa jirtan. Yaasimiin bakka isin kuttee nama waliin beekna Yaasimiin achi buutee isii dhabne karaa isiin kuttee bakkaataa isiin dhabamtee haala isiin amma keessa jirtu hedduu takka ulfaataa bakki isiin jirtu isin beekoni akkumaan isin hin jee namoonni tokko tokko keessan dhuftanii gaafachaa jirtanii Yaasimiin deemee barbaaduudhaaf deema isin hin jee ture hordoftoota keenya asirraa wanta akkaan isin jechuu barbaada wanni jechuu deemu maali? Ammaan tana mana dhabe jaartii dhabe ilmooti jedhabe asirra dhaabbadhee mee waan hin keessa jiruu fi waan hin gaaddisee fi minyoo san asirraa itti gadhiisee fi wantoota kana fakkaataati wantoota gartee isin dibaa jiru akka waliin barru ta'a hanga dhuma sagantaa kiyyaatti. Saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya akkuma dura isiniin jennee mata dura isin ture irratti arra bultumee isa kutee bultumee isa jira haalli bultuma amma keessa jiru maali jettanii warreen naaf rakkachaa jirtan karaa garaagaraatiin na qunnamtanii waasaappiidhaan dhuftanii sagalee na qabdanii bultuma amma maali si barbaachisa jettanii na gaafachaa jirtan lakkoofsa bilbilaa asirra isin kaa'u kanaan waasaappiin na qunnamaa isin jechuu barbaada waan jiru hunda keessaa waliin haasofna asirra dhaabbadhee wantoota takka takka isiniif hin ibsa wantoonni takka takka sun maali tokkoffaa haalli arri amma keessa jiru lammaffaarratti akka maaliif hin jara san gadhiise jara gartee gadhiisee ol baanii viidiyoo irratti waa hedduu haasaa jiranii viidiyoo isaanillee arkee onlaayinii irra ni jira waan ta'eef arkee jira ammaaf onlaayinii fixannee ganaan onlaayinii fixannee gaafan onlaayinii fixannee immoo gaafa sanii gaafanii maallaqa dhabe ammaaf onlaayinii rumaan jira ammaaf akkasitti gaa rasiida numaan qaba micoota kan naan eegee galatoomii micoon rasiida naan eegsisanillee hedduu kana ulfaadhu isin jechuu barbaada amma sira dhaabbadhee طيب Yaasimiin amma sadaffaratti haate Yaasimiin isa jirti haala isin keessa jirtu Yaasimiin bakka barte namni viidiyoo sirriitti argisiisu eenyu kana kan jiru gaafilee keessan garagaraa ta'uu mala gaafii garagaraa namuu naa deebistanii gaafii sana dhaabbadhee gaafilee teessan hunda isinii deebisee jettiin abdii qaba mee gaafii tokkoffaatti adeemnu ani tokkoffaa haga yoomiitiin rakkadha biyya tana keessatti hanga yoomiitiin jaartii xiyyaa fi ilmoo xiyyarraa kophaa bee rakkadha. Hanga yoomiitiin jara san walii qabee azaba. Hanga yoomiitiin dubartii tana tuma. Hanga yoomiitiin minciyyoo tanaa fi jara dhalaalee tana tuman. Aniin kun ilma dhiiraati. Namoota waa adda addaa eeggatu. Nama gargaaru aniin kun. Nama bar namni hawaasni ijaajee fakkeenyaaf akka nama tokkotti miidiyaadhaan nama miidiyaa hojjetu. Sagalee hawaasa keenyaaf ta'uudhaaf fi rakkataa akka nama rakkateef ta'u nama waan jiru miidiyaa kanarratti akka dhiibnu yookaan
akka saba keenya ittiin gargaaruuf miidiyaa kana waliin baradhe malee nama ittiin miidhuuf miti yookaan si galee miidiyaa kanarratti ol ba'ee waasila dubartoota tartumee tanas cafaquuf osoo hin taane ani dhugaa jirtu harkachuun qaba kan eenyu irratti tarkaanfii uleedhaan isaan irratti illee fudhadhe ammallee warri yoo naxxaartanii jiraatan wartoonni dhiiraattii fi manguddooleen teenya namoonni biyya adda addaa jiraatan biyyoota garaagaraa irra teessanii daawwatan alaa fi keessa teessanii nu mufatanii yoo jiraatan dhiifama nuuf falchaasanii jechuu barbaadna sumaanii lammaffaa irratti dhiifama isin gaafannaa sadaffaa irratti yeroo haalli nama keessa jiru mana dhabee uffata mana meeshaatii guutuu mana keessa dhabee manarra bahee eessa jirta jechuun keessa oolamu biyya tana keessa gaanuma beena hojiirrallee hin jiru hojii gaaduraan irraa baane. Reemtan osoo haasaa jirru osoo dubbataa jirruuti kaameraan nurra dhaabamee ture kaameraa jiraati araba gaafaradhee waraabaa ture nurra dhaabbate asuma irratti fufnaa jaaketallee tuqan ta'uu firaa baase xayyi basirratti waa'ee yaasimiin irra dhaabne waa'ee yaasimiin irra deebinu waa'ee ani waa lama waa sadii dubbanne waa sadii moo afur irra roine san irra dhaabbannee ani hamma haalli nan irra jiru tokko frataalee nan irra jiru amma hedduu tokko yaachisaadha Oromootiya yeroo kanatti wanni na barbaachisu akkuma jedhe gargaarsa keessa na barbaachisa yeroo ammaa kanatti namoonni gartee na dubbisuu barbaadan namoonni dhuftanii keessaan dubbisuu barbaadan keessaan kootaan dubbisaadha namoonni gartee anaa hojii wal qunnamuu barbaadan keessaan kootaan dubbisaa jechuu barbaada lakkoofsa saappii reeffacha isin kaayisanii dubbisaa deebi'e ammallee tokkoffaa jireenya kana keessatti waa hedduutu jira waa hedduu nama qunnama waa hedduu na qunname ganallee wantoonni kana caalu kanallee ga'u kanallee caalu na qunnamuu danda'a garuu immoo jireenya kana keessatti jireenya kanarraa waa hedduu takka barachuutu baay'ee gaariidha ani irraa akkuma durii isin geessanii dubartoota isin ijoollee san azabee yookaan ijoollee san tumee akkuma tumuu ture san dhahee waan biraa tokko hin godhe seenaan isitti na gaafata ittis na gaafatama waa hedduudha ana amma asirratti rakkoo cimaa na qabate hatta ol ba'ee karaan isin wajjin haasa'u dhabuudha xiyyaaniin har'a ila guyyaa sadaffaa jira amma immoo istiidiyoo tana ni beektan jeetii yaada ta gurbaa saayiba kiyyaati araba isa bira dhufee kalaas aboo karadhee mee waati bishoo jedhee hawaasa kiyya kaayaddaa jiru hawaasa kiyya karakkachaa jiru kana biraan viidiyoo takka gaa jedhee dhufee isin dubbachaa jira ammallee garuu basaqataa hin faana deemaa isin jechuu barbaanna wantoota takka takka waan jiru arraan tana as keessa dubbadha waa baay'eedha ani amma yeroon amma keessa tana hedduu takka rakkadhe asirraa ka'ee yaasimiin barbaade deemuudhaaf karoora godhaa jira inshaallah ammoo maaliif jaraa san gadhiiftee maal inni gadhiiftee fi yaasimiin faadha immoo hafuura dhageesse moo kan jettan wantoota garaagaraa ka'uu ture ni beekna yaasimiin agarte moo maaliif jara gadhiiftee kunis ka baga galchite jee gammatu jira isinillee daawwattoota keenya galatoomaadha warreen baga galchitettanis galatoomaa warri baga galchin jettanis waan feetan jettanis silaa hawaasa keenya karaa garaa isin irratti isin jiru beetanii asirratti waa sadiin dubbachuu barbaada waa sadeen sanii ani arraan tana ilmoo tiyyaa fi jaartii tiyyaan gargara na baasan sababa na ta'anii eega sababa isaaniiti immoo rabbii haaliqaatu murteessitan waan rabbiin murteesse gubbaa gad dhuftee aamiin jedhanii fudhatanii wani rabbiin kiyya fide karaa hundattuu alubsaalaa'i rakkoon qabu ammallee waan takka qofaan isin irraa xarbadan Oromoo tiyya warreen miidiyaa kan teessanii daawwattanii du'aa'ii kanaaf gootanii du'aa'idha wanti hundi rakkoon guddoon bakka yaaddee kaayyoo tantee rabbi bakkaan siif haa ga'u kan jettan du'aa'ii qofa kanaa gootanii barbaada lammaffaa irratti ani amma yeroo ammaa tana keessatti meeshaa mana kiyya dhabeetiin jira lammaffaa irratti mana kiyya dhabuu bira kutee wanni takkittiin baadheen kaameraa tokkochaan gartee as haadhama kiyyaa maqaarabaatiin waraabaa jira kiyya as keessa fidee isaan bira kaa'eeti nama iddoo lama meeshaa amma kaameraa tokkocha qofaan achi gabbaadhee kaameraa isa bira kaa'e jedhee malee meeshaa tiita kana bira hin jirtu meeshaa silaa guurratanii darsa sin qabu amma mana bakkaan bulu dhabee wallaahi rakkadhee bakka imaaraa gurbaa tokko sa wal beeynu imaaraa isaa sun gubbaa lafti ho'ii faadiin jirti imaaraa sun gubbaan bula achirrattiin isinii waraabattillee viidiyoo kaameraa isii fuudhee ol baasuun hin danda'amu ani kun nama bakka qachiisu qabu kaameraa dura kaayee waa waraaba rakkoo kanaa kana faa keessa jira amma tokko fudhatti telefoonaa yoo waraabdee hojjettanii telefoonaan qabooni telefoonni kiyya
Caccabadha kaameraa isaati caccabadha. Telefoona ni dhabe namoonni baay'een ni beeka. Telefoona akkaan hatame telefoona as keessatti hatame ture. Telefoona sanirraa osoo nan rifaatu telefoona kiyyanarraa hatame sanirraa bee telefoona tokko hin bitatini. Rakkoon kun na qunname alhamdulillah waan gara hundaa si dhufe. Alhamdulillah jedhanii fudhatanii waan gubbaa dhufne fudhatanii jechuuf jedhe. Sadaffaratti ani amma erga sanboodaan wantoota baay'ee narra deemee Yaasimiin anis jarri sun sababa namaaf rifadha jedhuun qabamee na hidhanii isaan harkatti illee baatii meeqa rakka dheeraa baatii furmoo sadaffaaf deemna achirraa ga'ee immoo laaftumatti fuudhee isaanii mana geesse waa'ee isinii tuqu barbaade xiqqoo waa'ee jarri harka keessaan qabu kanaan jedhanii sagalee wayiitu naa dhufe sagalee wayiitii fi viidiyoolee garaagaraatiin naa ergame. Viidiyoolee san kan barbaachisu yoo ta'e asirra isiniif keenyaa kan barbaachisu immoo hin keenyu rakkoon qabu. Saniif ammoo isii amma barbaaduudhaaf amma rakkoon guddoon amma narra jirtu Yaasimiin ka'ee barbaaduuf deema. Yaasimiin eessatti akkam barbaadu? Bakka isiin jirtu naannawa baaraati. Naannawa baaraa san dhaqee isii barbaaduudhaaf yaalii qaba. Ammoo achumaa dhaquudhaaf maallaqa kan qabu. Irra deddeebi'ee wanta asirra dubbachuun kiyyaallee safuudha. Irra deddeebi'ee dubbachuu jira dhiifama naa godhaadha. Waan irra deddeebi'ee sirra dubbachuun barbaanne asirratti waa tokko afaan ja'a akkanadha yoo dheena gargaara jechuullee baay'ee tokko ulfaata asirratti waa tokko afaan isiniin ja'a namoonni yuutuubii bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirra isinii kaa'uun keessaan na dubbisaadha isinillee yeroo san mushi yuutuubii narraa bitatanii ana gargaartan jechuudha tamam akka nama gartee yuutuubii san narraa bitatee narraa illee fayyadamtanii nallee fayyadanii rakkoo sanillee na baaftan jechuudha isinii galee YouTube gurguraan nabira jira hatta yoo rakkadhetti waan hin qabu tana sabuma kiyyatti gurguradheetumaan isaanirraa faayidaa isaanillee narraa faayidaa kan hin juufin kan hunda dhufee isin gaafadhe isinuun hanqaanyeessitan gaa'ee yoo dhugaan ani ilma keessan tahe yoo dhugaan jaalatiyya qabaatan yoo dhugaan gartee aniin kun isin biratti qiimaa xiqqishoo takka qabaadhe koottaadha keessaan dubbisaadha warra akkaawuntii keessan maxxanfadhachaa jirtan maqaa garaagaraatiin dhufee maallaqa isin gaafadhu akkanatti maallaqa na ergaa isin jiru namoonni yuutuubii bitachuu barbaadan qoftiin dhufanii yuutuubii narraa binnaan na gargaartanii jirtanii rabbumaaf jecha ifuma matuma isiniif jecha anumaaf jecha ilmuma xiqqooti jeta gartee jaartii xiyyaa wajjin katanii karaa jiran san bakka isaan jiran san rabbi nagaa naa geessu jechaati du'aa naa godhaa fi akka na gargaartanii abdii isin gaafadha gargaarsi isin na gargaartan wooma kana fa'aadha wooma nama isin jeessan fa'aadha isin jechuu barbaada. Lammaffarratti ani amma as keessatti Nabiil amma rakkoo tana keessa jira. Shuuf asirratti waa lamaan isinii qaba. Namni rakkate jira. Dachii tana seenaa jiran. Ani edaa halkan edaa yoon isinii hime dhugaa rabbisadii. Halkan edaa waan qunnama isinii hima. Waa'ee wayinyaa dhabe laala obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Kadeemteen dalagattu juus jira komantii jalatti wantoota garaagaraa barreessan namni. Ani takkaa anaa miti jaartiin tiyya gartee jaartiin tiyya wooma feetan amma isin maaliif waa garii harkaa malee wanti gadi adda addaati isaa dhageenyu malee takkaa jaartii tiyya anaaf dalagii jee mana arabaan geeffanne naa dalagii jee dalagii maallaqa naaf tiyya takkaa jaartii tiyya mana arabaan geeffanne kanaa kan hin beeku naa dalagii jee hagas takkaan hin feene jechuudha hagas takkaan dhalaa miidhuu hin feene si galee dubartii takka egaa harka keessa jirtutti anumaatu isiisan danda'a malee isin hin dandeessu. Isin galee ani asirratti waan namaan fedhu durirraa biyya tana dhufee takkaa hojii dhabee gataa hin beeku takkaa hojiirraa beeku takkaa hojii irmaa hin ba'a garuu guyyaarraa ba'a guyyaa lama sadii olee ittumaan deebi'e. Har'a garuu ji'a afurii irraa ture bakka irraa beesan ji'a afur irraa turte namummaan hojii takka erga baatii afur turte ji'oota meeqa booda si deebisu hin jiru. Kana mustahii wanni kanaaf waan hin taamne amma asirra dhaabbanne namoonni gaafii takka takka qabaaf jara saniif illee jara manguddoolee echiisanii fi ijoollee isirraa galtee fi hunda isaaniitu minyoota ammoo rabbi haa fayyisu ani yoo gartee fakkeenyaaf osoo waa qabaadhee riqeeti maallaqa illee kanneen fakkaa akkuma dheetu godhan maaliif wanni akkasii waan irraa bareedu miti amaarallee taatu sabaanillee saba fedhe taatu sabaan nama maratu namummaa namaatii wajji namaa jiraadha malee amma abbaan fedhe sabaa jiru amma ati teessee biitoo kana daawwachaa jirtu sabaan nama filadhu ani immoo sabaan nama filadhu maaliif jettanii beektanii gaafa tokkoon nama wajjin rakkoo seenee agarqaboodha osoo biyya tana dhufee biyya tana keessatti achirratti nama isin jibbitan tokkoon galateeffadha eenyu beektanii wallaahi ani harka dhibbarra Tigiree beektanii Tigiree ummata Tigiree sanii wajjin yoo osoon jiraadhe je'ee wallaahi niin galateeffadha jara sullee hin caqar tokkottisi
maaliif ani waan harkesii buleessa kiyya fudhate sobee kiyya mush dhugaa jirtu sitti meetumaan dhugaa jirtu sandumaan dubbadha waan akkas jiru waan hin harkee jechuudha wallaahi tirgee xiqqaate nama 200 300 harkee hanga san jechuudha rakkoo keessa waliin seenne yeroo sanitti yeroo namni keenya Oromoodhaa achi keessa waliin jirru bakka san jirru burjaajee takka jere sun burjaajee takkitii sun qofaan ajaa'ibsiise hiccitii waan tanaa viidiyoo tan hanga tana muradhaati bakka biraa kaayedda gaafa biraatiin seenaa isii guutuu isin amma xiqqoo isin himuu dandeenya isin galee maal irratti beetanii lubbuu namaa gartee lubbuu namoota yoo xiqqaate namoota 500 namoota ilaa 700 ilaa 1000 deeman lubbuu baraarteeti jireen namni kun lammii Itoophiyaa qofa jechuudha nennaa sobayetti ana maariffaa kanas xiqqoo hin fahamami namu waliin beeyna wal beeyna nuti tokko janiiti haa Oromoon teenya iyyi harka matarra kaatee uwwachaa fiidu isiin nama san lubbuu bituudhaaf itti deemti ani akkas takkaan tigiree maanaa isii bareechuu kiyya tigiree jechuun nama dhugaa jeenummaa gisee hojii galtee gisee diinatti isii hojii galtee firaan loltu gisee taanis ammoo isin adawwii teenya diina keenya taniini akkuma isiniif diina naafis diina garuu ammoo karaa tokkottis dhugaa rabbii sanii leenca akka nama keenyatti waliin nyaattu isaan isaa jiraatanii dhugaa isaaniitiin dhugaa namaa dubbachuu gaarii jettu kana dubbadde waa'ee kanallee keessa galchuun barbaadne dhaanii lamma faratamma Oromootiya waa lamaan isinirraa tura badda tokko fardu ayinaa godhaadha sadaffarratti akkuma jeesan namni bultuum gargaarra dhugaa rabbii sanii jettanii gartee anaaf yaada qabdan ana jaalattan keessaan kootaadha na dubbisaa waasaappiin kiyya akkuma jira isin kaayaa kootaa na dubbisaadha waan jettan guutuu jaadha ammoo narra booda as keessa yoo fedhe bakka nama jiru tana jiru ta'a deemee jaartii xiyya fa'aa barbaaduudhaaf jaartii xiyyaaf ilmoo xiyya adan dhaqee karaa asiin karaa jaartii xiyyaa fi ilmoo xiyya barbaaduuf garaa adan deemuu deema saniif rakkadhee maallaqa dhabe amma asirraa ka'ee adan deemuudhaaf maallaqa si barbaachisaa achi godhate funtuqa jiraadha shaara akka haadimatti galee ammas rakkoo biraa keessa jechuun haarifa taarifa dhufeen ta'a isaanuu barbaaduu danda'u jechuun yoo maallaqa hin qabaanne asii ka'ee bakka baaraa sanarra deemee isaan barbaaduuf maallaqa na barbaachisaa waan ta'eef asirratti gargaarsa Oromoo tiyyaatiin fedha wanni isin na gargaartaniin yuutuubii san qofa koottan irraa bitadhaadha yuutuubii san yoona irraa bitattan yuutuubiin kun yuutuubii seera guutee waa hunda maallaqa kafalaa jiru isin jechuu barbaada gatii isaatis gatii madaalawaa ta'een gatuma gartee anamma if rakkoo keessaa rakkoon itti baasu deemu tanaan isin kanna isin jechuu barbaada galatomaadha ammoo waa'ee reefullee akkuma jenne waa'ee jarattii itti dhiisaadha isaan isin ol baatee waa'ee lafa lafa jirti an naasoo isii keessan galchuu waan fedhe haasawtu mucaa sanillee bilbila laa kaasuu deemee naaf naasoo tokko ni haasawte miidiyaatti isin baatee haasawte arge naaf isaan arra booda bilbila wanni jala kaasuu hin jirtu wanni itti dhaquuf hin jirtu isin Oromoon deemaatti bilbila isin asii gargaartu warreen jettan no maaliif yoo lammada hallayyaa keessa seenaa jechuu barbaadan malee no waan adda addaa isaa jirti amma fakkeenyaaf jaartii intalatiyya fuudhu fakkeenyaaf gaaddiseen na fuudhe dhugaa jettee gartee ni kaanu godhadhu san maaliif gadeeman isin hin galle ta'a nammoo akka jennaa galee jira isin galee kanaafuu yoomiyyuu taanaan ani waan isaa yaada san gartee hatti isaa yaadanii keessa na buusuu kaan ayyaada sadi seenuuf inuma kana itti yaadinaadha ani namoonni gargaaruu barbaadan akkuma karaa nagaatiin kottan gargaara malee garaa isaaniitiin isaan san bira dhaqee yookaan isaan san si gargaaran yoo irreettan galatoomaadha isaan sun gargaarini osoo maallaqaan shantaan maallaqa mana naaf iddeen fira nama kasiirra maaliif nama waasi kannee waasi jala qaban fadhan amala kiyyatti isin galeemi kanaafuu ani arra sirriitti carraa lamaan qaba carraan lamaan yaa jaartii tiyya bakka isin jirtu urjii baasuu ilmoo tiyyaaf jaartii tiyya dhaggeeffadhaan Oromoo na gargaartanis na gargaaruu baattanis harka keessan bal'aadha na gargaaruu baattanis ani rakkoo tana keessaa ba'a akka fedhu saba biraatiin ba'uu danda'a fedhu mataa kiyyaan ba'uu danda'a maaliif ilma namaatiin miti rakkoo keessaa nama baasu rabbii guddaadha malee isin galee ani immoo inshaallah gariiban dhaluu tana keessatti dhaluutti yoo jaartii tiyyaan fallee wal arguu baadde biyya tana keessaa akkaan ba'u murteessee jiran kana qofa isin barbaade biyyaan keessa jiru tana keessaa jechuun biyya gartee shirree irra deemaa yeroo tana gartee biyyuma namni shirraa malee waa takka waliin yaadne kana gartee biyya namni tokko namni sammuu qabu keessin jirre tana keessaa yoon bee malee hayyoon takka ta'e fayyaan xiyya isin jirtu ammoo hadara namni dhugaa rabbii saniin anaaf hada iddoo jiraatte yuutuubii san dhuftee kanarraa bitattu isin jedha dantuma keetii fi sillee ni fayyada dantaa xiyyaaf jettee narraa bittaa garuu sillee ni fayyada inni kuni siin jechuu barbaada arraan tana wallaahi waan ijoo sin beeku
galatoomaadha. Hawaasni keenya keessa kana jaalatan seene viidiyoo dheenge daratti asirratti wanta akkan jechuu barbaada. Namni bultuun jaartii tentee eessa keessa ilmoo dhiisi wanna yaa'ii dhiisi jaartii tentee barbaadeettan an jaartii tiyya isin ejjettu barbaadaatiin jira garuu ammoo amma nama wajji barbaaduun dhabe amma ammoo mataa kiyyaanuun hin baasa bakka fedhe dhiqeen hin baasa garuu ammoo xiqqishu harkaan naqallate malee inshaallah gariiban yoo gartee maallaqa xiqqishu argadhee wajjii xiqqishoo wayyeeffadhe nin baafadha wajjii xiqqishu argannaa sila maallaqa xiqqishu argadhee ka'eetiin baafadha. Daawwattoota keenya ilaala hatta uffataan dheengadda gartee mana sanii dhaqe uffataan gartee mana qaallittii sanii dhaqe ni yaadatanii uffata sanuuf irraan jijjiirani. Maaliif beektanii nama uffata jijjiirratu mee yeroo tanatti nama kasaaraa meeqa gartee yaa'ii meeqa gartee rabshaa meeqa keessa seenee rakkoo meeqa keessa mataan seenee jiru jechuudha. Yeroo tanatti yaa rabbii kiyya yaa haaliqa kiyya rakkoon keessa jirtu tanarraa na baase yaa rabbii gaatiin beekta jee rabbii kiyya tarqol qabee kadhachuudha. Ani ammas booda arra booda viidiyoon tun viidiyoo dhumaa ta'uu danda'a hawaasa kiyyaa. Viidiyoo kana malee waan viidiyoo isin waraabuu danda'u natti fakkaanne maaliif yoo jettan bakka tana deebi'ee waraabus maallaqa na barbaadanii jarri kunis jira kabajallee naa qabu itti deebi'ee na dabbara yoo fedhas booda viidiyoo godin dhiisu tahaa yoon gartee kaniin xiqqishoo maallaqa san yuutuubii san karaa bitan taate telefoona tokko fudhadhee telefoona tokko illee bitadhee viidiyoolee karaan deemu jiru bakka irra ga'e yaasimiin bakka isin irra ga'e isin hunda isin biraan ni ga'a yoo nammoo kun hundi naaf hin godhamne jaartiin xiyyaaf ilmoon xiyyas bakka isaan jiran abaafachuus hin danda'u anis asumattiin akka nama maraatetti khalaas boodarraa akka nama maraatee carqii facaasee shaarmarra deemu qofaan naafe waa takka wanni isin hin jiru as boodarra yookaan hamiir maraatettaniitu suuraa xiyya gamaa gamana feesbuukarraa waa hundarra poosti godhatanii rakkoon qabuun isin hin ja'a. Namoonni lakkii bultum osoo nuti Oromoon jirru rakkootan hunda rakkatiin ijattan taate lakkoofsa bilbilaatiin akkuma dura isin hin jedhe achirraan waasaappiin naqunnamaadha waan jiru waliin haasoina anis yuutuubii isiniif hin kanna. Anis akkam maradhee gartee carqii facaasee waan biraa keessan galle nagootanii isinillee gammadanii anillee isin gammade an gammanaan akka isin gammadanii na fakkaate akka kiyyatti amma yoo isin gammaddan akka waan isin gammadetti koomentii keessan hoggaan laalee akkan takka gammada isinillee yoo agas ta'e kiyya agas takka naaf gammaddan taate abdiin isin irraa qaba keessan naa qabdanii naaf gammadanii galatoomaadha. Tanaa hedduu nama tokko bisee tokko viidiyoo makarra dhaabbadheetuma waa'ee mucaa sanillee sirra dubbadha. Ani yaa dhaggeeffadha rakkoon xiyyalee na jiraattu rakkoo namaa hin danda'u rakkoon xiyyalee na jiraattu rakkoo namallee xiyyoota keessan tuqee bira hoota namaafillee sagalee ta'u isin galee namnillee sagalee naa ta'u baatu isin galee asirra dhaabbadhee mucaa maastartusii jangaafa kaan bakka tana teenyee waliin haasofnee agartan mucaan san viidiyoo wayii xiqqoo rabbii naan jedhe viidiyoo takka naa waraabiyaa boo jiruun qabu jedhe wanni inni keessa jiru mucaa sun amma asirraan gaafa kaan dhufeeti asirraan xiqqoo waan maallaqa illee gaawwan qabannee sila gargaaruu gaafa sanitti harkaan qabnu ture waan sila nama barbaachisuu fi kana gargaarreetuma keessarraa kee baasee ramadaana dura ammoo mucaa sun asiin gara Suudii Arabiyaa deemee qabamee bakka itti geebbisan hin beeku achi booda deebi'ee amma saareetti gaara kana dhaqee dallaalli maallaqa gaafatee gaara keessaa maallaqa gartee kan namni kun hoggaa siin karaa ribaa kana deemu maallaqa kafaltee deemta maallaqa eegaa si ol bee maallaqa dallala gaafatanii maallaqa san waa firraa kafalu dhabee hedduu rakkachaa jira. Oromoo yoo na dhageessu taate biraan naa gahii jee isa sanillee yoo rabbii isin laaffisee dhaqaatii peejii isaanii beektanii maastartusii dhaqaatii gargaara isin jechuu barbaanna. Dhaqaatii gargaara warra rabbii isin laaffiseef isin jechuu barbaada. Ani asumarratti dubbiin jedhumattee irra booda immoo waan isinitti walitti deebinus natti hin fakkaanne walitti deebine yoo gartee isin kan namatti dhaabbatanii finna deebistan isinitti deebi'ee yookaan walitti deebuu baannus gaafa rabbii wal nu agarsiise guyyaa tokko gaafa rabbii wal agartu nun jedhe hawaasa kiyya wal agara. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa jiraadhaa.